Guyyaa kaleessaa ijoolleen mana kanaa ijoolleen madaamee jechuudha. Yeroo sarara qormaata waan ta'eef bakka deemanii qo'atantu jiru hiriyoota isaanii biratti. Achi nu geessi jennaanii mana sanaan deeme. Yeroo deemu isaan wajjiniitiin ijoollee biyya keenya hojjettoota lamatu jiru. Isaan wajjin walitti bilbilee kan akka inni mana isaanii deemu hin beekani. Akka tasaa ta'e gaafa isaan bira deemu wanta isaan hojjetanii wanti isaan itti fayyadaman tokko waan ajaa'ibaa ta'e hunduma keessaniif barumsa ta'a kan hin jedhu. Akkasumallee waan akkasitti warri fayyadamaa jirtanii qimamoonni irraatii akka ofii eeggattan rifeensi keessanii haalaa fi sababa kanaatiin akka sinirra miidhamaa jirutti nu badheanii numa fayyadamna garuu faayidaan qabu warra jettan wanta isin fayyadamtanii fakkaataatti fayyadama keessanii kun icciitii keessan keessaa isa tokkodha. So maaninnisii jechuun keessaniin oollee turtii keessan akka xumuraatti na waliin godha. Bakkeertaanitti nageenya jaalalli tokkummaan isiniif haa ta'u jirtu faamilii kiibii qobsaalii ana jira galata waaqessai. Ungachaa jirtiin talli kun akka ajaa'ibaatti ijoolleen daboo ijoollee baay'ee taphatanidha. Mucaan kun daboo fi afaan Amaariffaa malee hin haasoftu afaan Oromoo hin beektu. Ijoollee daboo baay'een keessan beekuu dandeessu. Inna baay'ee mucaa baay'ee namatti toltu mucaa taphattu turtii jechuudha. So guys akkuma isiniin jedhe viidiyoo akka xumuraatti dhaggeeffachuu fi maal akka ta'e maaltu akka uumamee asumarraatti irraa barattu sirreeffachuu isinillee isiniin jechuun barbaade viidiyoo laayikii gochuun turtii keessan akka xumuraatti na waliin godha. Gara viidichaatti isinii deebi'uuf hin deema. Wantoota isaan itti fayyadamanii lama ta'anii mataatti wal sukkuumaa jira waan ajaa'ibaati. Ani baay'ee tokko narri fayyugaa dubbachuu. Anis wanta kana godhee beeka. Yeroo hin beekinitti yoo hin beekin wanta baay'eedha namni kan godhu. Haa ta'u malee irra caalaatti otoo hin fayyadamin dura wanti sun yeroo tokko lama argatti fayyadamtanii booda ni fayyaduu kan jedhu adda baastanii beekuun dirqama keessanii waan akkasii gochuun dogoggora guddaa akka ta'etti hin beekanillee isiniifillee barumsa ta'a kan jedhu isa kana kunoo akkuma asirratti argaatii jirtanii kuni jinjibilaa fi qullubbii adiidha. Jinjibilaa qullubbii adiin rifeensa ni dheeressaa ni lallaaffisa akkasumallee rifeensa caccabee bakka itti ni deebisaa kan buqqa'uu fi rifeensa miidhama kamuu qabuu fi furmaata yookaan immoo qorichaa kan jedhutti beeka uummanni. Haa ta'u malee hunduu keenyaaf iyyuu faayidaa qabaatu iyyuu malee akkaataatti fayyadama keenyaatu murteessaadha. Yeroo baay'ee qola jinjibilaa irraa kaasuun gaarii miti maaliif qolli jinjibilaa faayidaa baay'ee waan qabuu fi orgaanikiin illee jira waan jedhuudhaaf irraan kaasina jedhanii namoonni tokko illee gorsanii kennu. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii wanti isaan qopheeffatanii itti fayyadamuuf qophii rifeensa isaaniitti fayyadamuudhaaf jiranii qullubbii adii fi jinjibilaa jechuudha. Luma argaa jirtan kanaanii kukkutanii qolli isaa irra jira. Amma kana bishaanitti naqxee danfisuuf deemaa jirti jechuudha. Kana jechuun dogoggora baay'ee guddaa ta'e adeemsa keessa gogaa qaama keenya yookaan immoo qodaa waan jedhamu sana gogaa irra keessa irratti illee miidhaa qabaachuu danda'a jedheetiin sodaadhaan akka kootti kun akkuma asirratti argaa jirtanii bishaaniitiin affeeluu danfisuutti jiru jechuudha. Danfisanii isa booda ani yeroo mana isaanii deemu hin gammadanii baay'ee tokkoyyuu ani garuu waa tokko hin jenne calluman jedhe sababni isaa maaliif akkasittiin kanatti fayyadamtu jechuu waan hin barbaannee fi ijoollee baay'ee faana ol argina faamiliin ani bira hojjedhu faamilii maatii bal'aadha isaan keessa ijoollee saraatenyoota Itoophiyaawwiitu jira jechuudha. Isaan kanatti guutummaa guutuutti akkan yuutuubii yookaan chaanaala qabu ittiin immoo maaliif anaaf gaarii miti waan ta'eef namni nama manuun gaarii miti. Shuma xiqqoo kana yoo ta'u madaamni kotti karaa tokko beeksisanii yookaan yuutuubii hojjetti waan akkasii hojjetti otoo jedhamee waan biraa ta'uu danda'a yookaan rakkoon irraan ga'uu waan danda'uu fi waan akkasii kana badaadu dubbachuu hin barbaadu. Calluman warri beekanis immoo beeku jechuudha. Tokko keessa warri beekan beeku ooyilii ofii koo mana keessatti illee kanaan hojjedheetti fayyadamu kanaan kennuuf yookaan kan sheerriin godhuuf ni jiru. Hunda isaaniitti miti yeroo na arganii viidiyoo hojjennaa ooyilii hojjennaa maal goona sana gooneedhu nan callisaan jechuudha. Maaliif sirriisin ta'an barbaadu waan ta'eef bakka oolan irrammoo bakka bulantu caalanaa fi hojii gochuunaaf caala waan ta'eef inni kun faayidaan inni kun yoo natti finnaa wayya kan jedhuuni. Isa booda haaluma argaa jirtan kanaanii danfistee irraatii baastee amma kana lama ta'anitti fayyadamuudhaaf jiru. Tokko afaanuma keenyaa sooftii tokko immoo isaa daboobii akkuma isiniin jee isheen kan keenya gaxiqqoon qaanuuf tina fakkaatee kaameraa faaraa irratti fakkaatanii isaanumatti waraabee garuu waan hin barbaanne ani akkuma deemeen buna naa danfisanii maal jedhanii ani taa'ima isaanii ilaalaa jira bareedaa man jedhee erga manatti galeen deebisee
wanta isaaniin jechuu qabu yookaan wanta beeku wanta miidhuu fayyadu kanan ofii korraa adda baasee beeku isaaniif sheeriitiin jira. Isas immoo akka isaan itti fayyadamanii faayidaa isaarraa argatan abdiin qaba. Kun akkuma argaa jirtan egaa bishaan qullubbii adii fi jinjibila affeelanii ala kanaatti maashiniitti daakaa jiru jechuudha. Waan ajaa'iba baay'ee tokko nama sodaachisa. Kanaachi akka inni itti nama gubuutu argitanii. Baay'ee tokko fuula namaa guba isaan warra walitti sukkuuman san fuula korra buustee gurra kuna gubee maddii kuna gubeedhaan akkasitti walitti soofu jechuudha. Anna akkaataa isaaniitti itti walitti tokko dibatii tokko immoo dibdiif jechuudha. Wal tabaabaruun isaanii wal gargaaruun isaanii illee baay'ee namatti tola. Jaalalli isaanii baay'ee namatti tola. Walii galuun isaanii haa ta'u garuu waan akkasii hin fayyadne irratti hubachuun gaariidha kan jedhu. Akkuma isiniin yeroo baay'ee hojjetadha ol kaawwadha waan jedhu irraati isaanis immoo kunoo qodaa kanatti naqatanii kaawwachuuf jiru jechuudha. Guutuu viidiyoo kana isaanumatti waraabe ani garuu hin barbaanne. Ijoolleen kan maqwatanii xumuranii hin deemnaa jedhe akkasitti ariifadhee maaliif ijoo sana waraabuun isaanii natti hin tolle anaa mala isaaniillee kaameraan jira kana kan qopheeffachaa jiranii nama lamattidha. Kun yeroo dheeraa nugaa kan jedhu mari'atanii natti fakkaate. Isa booda dhumarratti isaanii oilii qabatanitti fayyadamanii oiliin isaanii Jamaican castor oiliidha. Jamaican castor oilii hedduun keessan beekuu dandeessu. Oiliin sun baay'ee gaariidha. Ani garuu itti fayyadameen beeku. Kunoo gaaluma argaa jirtan kanaan kun bishaan jinjibilaa fi qullubbii adii dhumarratti oiliitti naqanii ammallee irraa itti fayyadamuu fi deemaa jiru. Tokko dibachuuf qophaa'aa jirti, mataa miiccachuuf qophiitti jirti jechuudha. Calluma jedhee taa'ee ilaaluutti jira. Kunoo haala amma argaa jirtan kanaan saayinaatti irraa hidhatanii tokkotu mataatti dibuuf deemaa jira. Kana jechuun egaa as gubbaarratti viidiyoo ilaalaa wanta nan isiniin jedhamu qalbeeffachuun caqasaati. Wanta akkasitti akka hin fayyadamne of eeggannoo godhaa. Maaliif koone faayidaa tokko miidhama. Maaliif bishaan wantumti jedhamu faayidaa tokko hin qabu. Bishaan jinjibilaa, bishaan malee wanti bishaan keessa jiru tokkoyyuu rifeensa gaafa miidhatuun alatti bishaan tokko waan fayyadamu rifeensaaf miiccite. Kanaan achitti bishaaniin laaffisii bishaaniin maal godhii wanti jedhamu waanuma tokko faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Faayidaa tokko hin qabu. Inda'uun maayikii fi miidhaa kan biraa geessisuu danda'a. Kun egaa haala argaa jirtan kanaan amma waliif dibaa jiru jechuudha. Argitanii kana dibattee daqiiqaa muraasa daqiiqaa ta'e ofirra tursitee miiccachuu fi akkaataa dibannaa immoo sinumti ilaalaati yaada keessan koomentii irratti barreessuu dandeessu. Waan ajaa'ibaa argitanii akka ishenitti itti sukkuumtu. Kana jechuun bishaan duwwaadha. Bishaan suni qullubbii adiin keessattuu naannoo ijaa keenyaan baay'ee hamaadha. Maaliif asiidii waan ta'eef baay'ee nama guba. Akkasumallee wantoota rifeensa keenyatti dibannu fuula keenyarraa gogaan fuulaa baay'ee haphee gogaa kaanirraati adda waan ta'eef adagaa hin danda'u. Ofii kennuu barbaachisaa jechuudha. Ofii ishee dadhabnaan isheen tokko bukeessuutti kaadha argitanii. Haala kanaatiin unkortee ol fuutee gadi fuutee lafa keessa ani yeroo sanatti otoo tokko dubbadheera ta'e isaan baay'ee haasa'u jechuun gosaan ammeenyaaf otoo hin taane ijoollee baay'ee miskiina baay'ee garaa nama nyaatanii ijoollee baay'ee gaarii turanii jechuudha. Calluma hidhee baay'ee namatti tola jabaadha hojiin keessanii. Waliigalteen keessan hidheen akkasumaan nangalee garuu ergan deebi'ee booda wanta jiru hundumaa guutummaa guutuutti hagam beekuu fi sirreeffachuu qabu hidhee kan na fayyadeef na miidha waan an adda baasii beekurraa yaada koo qaqqabsiisee hin ture. Akkasumallee oilii kanas hojjadhe isiniif bira deebi'een dhufa waan ta'eef kan jedhu akkasitti yaada qoodeef hin galee jechuudha. Osoo qimamochee waan akkasitti akka hin fayyadamne yerootti fayyadamtanis seeraaf haalaan akka itti fayyadamtan asumaan dhaamsa barumsa isinii ta'a. Haala kana warri itti fayyadamaa turtanis yoo jiraattan kun faayidaa osoo hin taane miidhaa guddaa akkuma isiniin jedhe fuula keessan irratti wantoota garaagaraa fiduu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godha. Yoo ta'uu baate waanuma qabdaniitti fayyadamaa dhiisaati waan akkasii kana. Innaa kuni faayidaa tokko hin qabu. Arkitee haala kanaan masaajii godhattee waan baay'ee haasa'u sagalee isaanis immoo miyuutiin godhanii galee. Innaa kana fakkaata haala kanaatti sukkuumaa jirti. Kuna jechuun ofiisaafuu rifeensa baay'ee miidha. Akka kanaattis miti jechuudha. Nama dogoggoriigaa sirreeffadhuu hin bartaa maal taa'edhu malee maaliif akkas gooti hin jedhaani. Isaanis immoo ni fayyadaadhaani waan itti amananiif waan beekanii ogummaa isaaniirraa waliif sheeranii itti fayyadamaa jiru.
Kanaaf kun immoo faayidaa akka hin qabne dogoggora guddaa akka ta'e rifeensa akka namarraa caccabu akkasitti akka rifeensi miidhamu guutummaa guutuutti as gubbaarraa ni barachuu dheetii yaada. Haga ammaatti kana isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Koomentii keessan irratti namooti tokko yaada keessan ilaalu hinuma fayyadamna garuu faayidaa tokko hin qabu waan nu fayyadu hin argine jettanii murteessaan kunooti kan rakkoon keessan isa kan akkaataatti fayyadama keessaniiti waan ta'eef sirreeffadhaa viidiyoo kanarraa ni barachuu dheetii yaada. Kaaniifis akkasuma ijoollee baay'een warri rakkatan dogoggoran jiraachuu danda'u. Yoo isinitti tolee laayikii gochuu akkasumallee sheer gochuu inni irraanfatiin isiniin jaa bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa jecha baay'ee.